Arrabbii ormarra kaballaa firaa wayya jenneeyyi afaan qabanne kana bade kana tole jedhaan jiru. Saat ummanni Oromoo akka alanaatu nagaa ta'e hin beeku. Bakka jiru jechuudha. Ummanni Oromoo mucallisuun isaa hadda ummata tuulamaa lafa isaarratti dhaqanii buqqisaa lafa isaarratti hojjetataa Finfinnee keessa akka barbaade ta'a. Gadi bu'anii baadiyyaa keessatti immoo nama qaluun erga eegalame mootummaan yeroo dhiyoo keessatti waamicha nuu godha jennee eegnaa jechuudha. Mootummaan yeroo gabaabaa keessatti waamicha nuu godha jennee eegna akka qeerroof qarnetti. Hin taane taanaan abbaan qeerroos qabsoo eegaleera nus gara beennuun haga dandeenyuun wal hadheessaa deemnaa jechuudha. Biyyi isin bulchitanus hin jiraatu jechuudha. Dhugaa isinitti himna. Oromoon kaleessas kan inni qasaa'eef kan inni caalu hundeessaa kaasee aga barattoota qalamaa fixeef utuu beeku utuu gaagaama fiduu isaa beeku qabsoon Jawaar Mohammadis ta'e